Ashama harka fuunee daawwattoota YouTube asnaa YouTube bakkuma jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Daawwattoota koo bakkuma jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu kan biyya keessaa kan biyya alaa nagaa keessanii ani nagaa fayyaa koodha rabbiif haa galatu. Nagaa keessanii jajjabaattu maal fakkaata jiruun jireenyi ana bira hunduu bareeda rabbiif haa galatu. Warri like naa gootanii na jajjabeessaa jirtan warri subscribe naa gootanii galatoomaan isiniin jira warri share naa gootanii galata guddaan biraa qabduun isiniin jira waaqayyo isinaa eebbisu. Ammas illee share naa godhaa like naa godhaa na jajjabeessaan isiniin jechuu barbaada. Like gochuudhaan jalqabaa gaafa viidiyoo koo laaltanii immoo share naa godhaa maatii naaf ta'a na jajjabeessaan isiniin jedhaa isinuu beektu wal jajjabeessinaa anillee akkasuma kan namaa jala deemee nan ilaalaa likes nan godhaa subscribes nan godhaa. Isinillee akkasuma koottaati na jajjabeessaan isiniin jechuu barbaada. Daawwattoota asnaa baay'een isin jaaladha isin kabajaan isiniin jechuu barbaada. Amma immoo mucayyoo goddanyaa koo tokko biraan irratti hojjechuu deema maalan jedhaani baay'ee wal jaalanna ture. Amma biyya kanaa gallutti wal wajjiniin galla malee guyyaa tokko tikkeetti keenya guyyaa tokko nuufaa kutanii jettee ishi jennee walii gallee amma ni ganaadha kontiraata koo xumuruu ka'eera garuu ani isheen dura xumurteet anaaf jettee dabalattee ani immoo amma maalan godhaa ani amma gara biyyaa galuun barbaada ayyaana kanarratti haadha koo yaadeen jira hayyaadha koo yaadeen jira ani amma gara biyyaa deemuun barbaadaan jedhaan baqa maaliif yotti inaarti moo imboossi moo illolti moo maal jetti laata baay'ee wal jaalannaa anaaf jetteetu dabalattee ture fixxee turte kontiraata ishee jechaadha. Amma ani immoo biraan irratti hojjechuudhaaf biraan jaabarratti hojjedhaan ani amma gara biyyaa galuun barbaada haadha koo yaade maatii yaade nan galaan jedhaan mee waan ishiin jettu laalla na arrabsiti moo gali baqqaa rakkoon qabu jetti moo in kolfiti moo in boossi moo inni laalla wal wajjiniini anuma wajjiniin tura. Kunoo deebi'ee dhufeera ittan bilbila amma maal jetti laata ittan bilbila waluma wajjin dhaggeeffanna waan ishiin jettu kunootti bilbilaan jira kunoo. Waluma wajjin dhaggeeffanna waan ishiin jettu har'a gudiitti hojjedha. Hello. Nagaan siif haa ta'u. Nagaa galata waaqayyo nagaa oolte. Nagaa godha maal jarra maanaan daballe. Har'a si yaaleen ture garuu bakka xiqqoo ishii bakka haalli tokko tokko naan mijanne kan maafanii intini jedhe garuu si yaaleen ture ganama ture. Maal laguma miti? Hello. Lakki kaadurratti naa daballe. Maaf naan daballee yaadee. Yaadiin koo siin galle garuu ganama si yaaleen tureen garuu dhiifama siin jecha ganama si yaaleen ture xiqqoo ishii beektaa wante rakkadhe wante na mudateetu xiqqoo ishii bakka si bilbileellee si yaadee dhabe ture bara. Yaaliin kee ganama aliif koo daataa waan fayyadamuuf daataa koo cufadhee sanaan erga makka shaayii dhuguudhaa ol dhufuun bana daatarra gala maleedha lubbeen beektaa miti daataa akka fayyadamu cufee sanaan gadi bu'aa gubeen daataa banammoo yaaliin kenaa gadi. Innaa gubeen ani immoo toora nasi laalu toora gaagaatiin jirta mana nagii irratti sin jee godhee dhiiseen. Eeshi bakka rakkoon qabu amma waan ta'e sitti ma jedheen tanan waan ta'e ni bakka anoo waan ta'e sitti ma jedhee tanan si sodaadhe jira maaliin godhaagaa. Maal daluu beebii horumaa kana keessatti kan odeessin taane maal daree maalni rakkinni keessne wanti jira danda'uu jiraatanatti rakkoon qabu maal sodaatan anis yaadde yaana. Anoo ayyaana kana irratti gara biyyaa deemuun barbaada baay'een maazarii koo yaadee jiraani. Ayyaana kana irratti bakka maatii koo baay'ee waan yaadeef mumkin illee deemeellee ilaalee dhufa malee baay'ee maatii koo yaadee jiraani. Raqalladaan jirsuma dhugaa sitti muusa daadheen kanaaf har'a basmararraa deddeemaa ture beektaa sababni isaa anaaf jettee silati kontiraata kee waggaa lama irratti dabalteef kanaaf jecha bakka sitti muusa daadhee baay'ee cannaqamaa ture garuu baay'ee sila maazarii koo yaadeef amma gara biyyaa deemuun barbaada. Maazarii kee yaadde? Eeyyee.
maal ta'anis maa gara dhuman qaba koo karoora kaayuuf karoora fi bakka yaada waliin qabnu sun beektaani wanta nanis dabaladhee akkasii dabaladhu waan jettee na gorsaa baatee karoora keenya galamaan gaannee baana gallaa erga biyyaa baanetitti gola Oromaa keessa deddeebiin keenya hin oolle garuu kaayuuf karoora kana galamaan gaannee deebi'uu qabna jettee na gorsitee na cimsitee too amma nan sibiraan kana jettaa xiqqeeshu waan isheen sin qabu. Yani bakka baay'ee tokko waan yaadeef ayyaana kanarratti immoo dirqama galuu qaba jedhee yaadee jira. Maaf akkas jettaati bakka dirqama galuu qaba jedhee yaadee jiraani. Ara dirqamni kee abadi wanaa akka haadhatittis akka abbaattis akka obboleewwaniittis akka maalittis kan na guddiste armee koo odoon ishiin argina waggaa lama guutuu waggaa lama ammas dabalatteettee na dabalchisiistee miti ati haadha kee abbaa kee osoo qabdu qabanii keessatti hundatte. Ani garuu akka abbaattis akka haadhatittis kan na guddistu osoon ijaan hin argina ishii kaayyoo erga obboleettiin koo na gorsitetti ani jecha ishii biran darbu yaa koodha obboleetti koodha waan hundaa koodha jedhee sanan jecha nuti fudhattee tuuta biraatti. Ishi walitti deebina daawwata. Kunoo deebi'ee dhufee ishi ani beektaa bakka maazarii koo silan baay'ee yaadee jiru bakka galuu barbaadee jiraanii maaliif galee oo ta'ullee baatee deebi'uu barbaada maaf akkatti aartaati aaruun sirraa hin barbaachisu jaalalumaan asi gaafadhe otoon si dhoskee deeme wayyaa laatammoo. Eshi si dhagaan jira. Sagaleen keetti jedhaa turkidha natti fakkaata. Ila sitti hima. Atis haadha kee yaadde. Anis haadha gootan yaadde. Garuu kaayyoo fi karoora keenya fi jireenya qaalee fi miti kan waggaatti dabaladhe. Itti dabaladhe. Dura innaa sana ammoo kana yaanne beektaani bakka asuma wajjiniin hojjedhee wajjumaan guyyaa tokko galla jedhee yaade garuu waan ta'e kaleessa waan ta'e mana kanatti bakka nan deebi'een dhufa maan rakkoo qabaree waluma wajjin qallasa booda amma galeeta nan deebi'ee dhufa. Bakka waan kun waan nama aarsu kun waan nama aarsu hin qabu kaa hin booyin maa boosaree kun waan nama boochisu hin qabu yani bakka ani bakka si dhos keessa waan deeme wayya ta'uu hin diduuni maafa sitti mee maa boosan booyin dhiisi isin booyin dhiisi bakka ani bakka amma baay'ee sila narmee koo yaade faafuu hin danda'u waan ta'eef hin booyinati maa boosaani kan ani yeroon galee dhufu bakka waan tokko tokkollee sii fidee dhufa jedhee yaadaan. Hello? Aizosh maal rakkoo qabaa biyyoon deeme anis waa biyya jiru fidee dhufaanii yoon illee akka ta'etti bakka maal rakkoo qaba maa boosa kan hundumaa booyi fi miti kana sitti mee bakka galee dhoskee galee biyya ga'ee maazarii bira taa'ee si osii bilbile sitti dhaga'amaa laata jedheeni malee. Hello? 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 Oye. Imboyin bakka maaliif si dhoskee galee maazarii bira taa'ee isa sitti mu wayya ture maaf akkasitti wayne booyidhaaf miti kana sitti mee. Hello. Main nagam. Dubbadhu kaa maarree bakka yookiin galinaan jedhi kaa maali boossee miti bar bakka simimmiidhaan malee bakka deebi'een dhufa osii dhoskee hin galu jedheen malee hin booyin bakka hin booyin. Ati koo akkatti mana nyaata akkamitti? Yani bakka maazarii baay'ee yaadamnaa walitti bakka galuudhaan barbaade tanan malee waa biraa mitiin. Ati koo mana nyaate tokko obboleessi koo adaraa sitti naqanii ture adaraa bakka rakkattan bakka dhibbattan itti ol gorsi.
eeyyanii beekeera garuu maal gochuun danda'are bakka ayyaana kana immoo maatiinis nu bira ooltu malee jedhanii anis immoo ayyaana kana galuu barbaade bakka bara haaraa kana bara 2015 galuu barbaade hin boo'in garuu ifama dhuguma sitti mun balleesse yoo ta'e immoo ifama ishee sitti mun balleesse yoo ta'e immoo ifama ishee Hela Sagaleen kee dhaga'amaa bitte. sitti mun balleesse yoo ta'e immoo dhiifama garuu hin boo'in garuu akkatti maa boossaati maa rakkoo qabaane kun nama wal boochisuudhaaf miti boochisuuf miti ani kanani sitti mee Hiriyaa dawoo jedhanii hiriyaatti maxxannamne hiriyaan bara kanaa nama ganti. bakka imimmaan kee hin buusin ishee imimmaan kee hin buusin bakka hin gaati ani yoon galillee bilbilaa waliin haasofna akkuma kanaa bakka biyyattis galee jedhee hamala sitti hin jijjiirradhu akkuma duraatti si wajjin haasa'a ti hin gaddiin ishee Hela 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 Natarte Oo sagalee. Natarte moo cufattee baate baay'ee boossee ammatti bilbilee tanan biraankisii godhe jedhaan baay'ee boossee jirti baay'ee natti qabamteetti amma deebseetti bilbilee tananii dhiifama jedhaan maa nattaarte moo maa cuftee baate Ati mana manya apa? Tiko belajarin kau ada wan karakter pun cuma yo ala di rumah situ beka lo guru salde bisa di rumah ke sana galada. Armen ko terre ada rayo orang jirade lu budan arge yo largu ade amma ada layam. bakka isee jira amma isee jira bakka hin boo'in isee jira bakka Mana nyatur isee jira wow hin boo'in bakka Mayu nama. Armen dia sih nama makanan putih. Makin sih yu wan karakter putih. isi bakka kunoo amma hin boo'in biraankiin si godhe ishii biraankiin si godhe Mal? biraankiin si godhe malee galuudhaaf miti amma kana boo'u kee garuu dhiifama naa godhi malee maa boosa amma kana bakka dhiifama naa godhi ka biraankiin si godhe Mal? dhiifama naa godhi ka Ada berangkit. daawwattoonni koo si dhaggeeffataa jiruuti dhiifama naaf godhi dhiifama si godheera naan jedhe biraankiin si godhee garuu si boochisuu koof dhiifama ishee Mal ini berangkit. kaba jechuudha biraankii jechuun bakka maal jetta laata kan si jedhu biraankii sirratti hojjedhee baqqaati immoo dhiifama naaf godhi daawwattoonni koo si dhaggeeffataa jiru daawwattoota koos nagaa gaafadhu Mal naga ya pada kana tina harus itu. Kana tina harus itu. bakka dhiifama cufuudhaaf jira kaameraan koo dhiifama dhiifama siin jedheera dhiifama sii godheera jedhi kaan booyin yaa nama akkanaa miti garuu bakka dhiifama naaf godhi kaa balleesse waan tan ta'eef akkatti boossa jedhee si yaanneeni siif godheera jedhi kaawwatiin goo siif godheera jette gadi lakkisuu di viidiyoo koo Hello akkuma argitan nattaarteetti dhiifamallee naa godhi jennaan diddee baay'ee boossee jirti amma dhaqee tana viidiyoo kanarraa akkuma bayyana dhaqee bilbilee fi sossobaa baay'eetti dhaga'ameera amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti tura laayik godha sheer godha na jajjabeessaan isiniin jechuu barbaada maatiinaaf ta'a daawwattoota asnaa amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti tura baay baay